amma sitti amannaan jireenyi fatanaa ta'e egaa yoon dhabamallee karaadhuma kee irratti na dhabamsiisi abbaay'ee koo atama namaadha kan kolfanan godhin jedha isumatti of kenneen jiraachuu jammaree Istaanbuliin keessa wanti hundi koo faca'ee guyyaa tokko narra faa jira. Dr. Tahir kan jedhaman Itoophiyaawwiidha Islaama. Istaanbul keessatti dooktarummaadhaan dhaqani. Dooktarummaan immoo biyya Turkii keessatti baay'ee kabajamaaf jaallatamaa akka abbaa taayitaa tokkotti ilaalama waan ta'eef namni Turkii beeku quba qaba. Dhimma kanatti kennanii jenna utuun hin beekin allokeeshiniin cufanne bilbila koo nama adda addaa qaba. Allokeeshiniin koo banaadha. Gaafa ni ribaa dammaqu samoonan barbaadamaa jiru. Kana Dr. Xaanoo fi isaanii fi beeku lubbuun jiru. Istaanbuliin jiru. Yeroo nan hirriba irraa ka'u lookeeshiniin koo banaadha. Manattiinan keessa galu darajaa lammaffaarran gala. Achii gadi lafti asfaaltiin natti mul'ata. Gabbaa'eetu mani gaanis maskootittiidhaan uumaa arge olii gadi ilaala nama foonii waanan ta'eef yeroo nan ilaalu an Dr. Xaa kanan beeku poolisii meeqaan namni gurraachi wayii lafa mana jala ga'anii moobaayiliidhaan suuraa koo namatti agarsiisa. Waa gaggaafatu waan ta'e hin barree ol galee bilbila switch off godha. Yeroo namoonni natti bilbilaa turtan hin beektu bilbila koo switch off godhadheen rafee ijoolleen shamarranii lama kan na wajjin jiraatan jiru. Hojiidhaaf fiigaa dhufanii Dr. Xahaanii Awwalee Musammaa nama jedhamu namaas dhiyoo pheenxee ta'ee tokko kan amantaa keenya irraa akkana haasa'ee rakkoo ga'aa jiru tokkotu naannoo kana jira. Lookeeshiniidhaan dhufnee geenye kaane sana booda haala kamiin akka ta'e hin beeknu. Lookeeshiniin nurkaa badee yoo beektan nu beeksisaa jedhanii bakka hojii bakka kaampaanii ijoolleen hojjetan nutti bani. Haalli kee sodaachisaadha. Of eeggadha walee naan jirti. Obboleessi koo hawwii jireenyaa na taasifdi. Obboleettii koo hawwii jireenyaa na taasifdi halkan sanatti bilbilee kun warra immoo waan na mudate waan keessa darbe hunda barsiisaa waajjittis hawwiittis barsiisaa obsaa namoota baay'ee kan na wajjin cinqamanu jara jaratti nan himaa. Gaafa sana hawwiitti dawwalee kun warra immoo akkasitti waaqayyo harkaana baasee kanan na mudateen jedheni jira waaqayyo awwale. Jilbeenfadhu siin kadhadhaa naan jetti. Nan jilbeenfadha naa kadhatti. Jilbeenfatanii kadhachuu anayyuu na barsiiste. Anis yeroo wanti hundinuu na mudatu jilbeenfadhee kadhachuun jammaree utuun akkasitti jiraadhu. Waraqaan egaa akkuma namoonni guruuppiidhaan na waliin yeroo sana cinqamaa turtan beektanutti adeemsi siyaasuun kan hunda jara caala baay'ee humna qaba waan tureef waraqaan Awwalee Musammaa abarbaadamu jedhu biyya hundarraa barraa'ee dhufee biyya Turkii isayyuu magaalaa Istaanbuliin bakka hin jiru sana dhufee seene. Waaqayyo gaa inni gargaaraadha waan ta'eef bineensatti naman kennu. Informaashiniin kun dhufee nu qaqqabee sanyoo waraqachi hojiirra oola waan ta'eef sanbata guddaa galgala magaalaa Istaanbuliin ammas irra deebi'ee gadhiisuu waan qabuuf magaalaa Istaanbul keessa halkan amantoonni meeqa tunaa waliin cinqamanu tarii tiraafiqootatti kennameera. Warra karaa eeganutti kennameera laata. Mucaan kun karaatti nyaatamaa utuu jedhanii naa waliin cinqamanu magaalaa Istaanbul irraa ammas gara magaalaa biraatti imalee ammas waaqayyo na gargaaree utuu wanti tokko na mudatin
fittashaan tokko wanti tokko ana nama warraqa yeroon akka kana barbaadamaa biyya kana hunda keessa barbaadamaa ano liga bashannan waan isin dhibu gargaarsa waaqayyootiin ta'eef malee kan na barbaadu maallaqan qabu kan na barbaadu nama baay'eef seera biyyattiiti ani immoo biyyicha keessatti waraqaa hin qabu garuu sawaa hunda caalu waaqayyoon nan qaba sirriitti itti amaneera ofirrattis amman jiraadhu kana keessattis argaa dhufeera waan ta'eef ani sumatti citeetan akka eeyyama keetii haa ta'u gooftaa koo jedhaan dhufee jaraas gooftaan koo na miliqsee dhufeetan biyya biraa magaalaa duraan keessaa ba'etti deebi'ee magaalaan duraan keessaa ba'utti yeroon deebi'u ammas dhufeetan hoteela galeen biyya kana keessa jiraachuus hojjechuus akkan hin dandeenye waraqaas seeratti hiranii nama hundatti hiranii karaa natti dhiphisaniiru waan ta'eef turkii keessaa ba'uun dirqama waan ta'eef turkii keessaa ba'uun hin murtaa'e sana booda yeroon turkii keessaa ba'uudhaa jedhu wanti baay'ee nama ajaa'ibu karaa ittiin turkii keessaa ba'antu cufamaa ta'e hin cufame karaan cufamee karaan godhu wallaalee gooftaa koo nagaasitu beekaa akka barbaadde na godhi jedheetan jiraachuu eegale yeroon jiraadhu kana keessatti halkaniif guyyaadha kanan barbaadamu akkan itti gabbayee nyaata bitadhu hin qaban akkan itti gabbayee namaa wal argu hin qaban yeroo tokko haalli baay'ee cime safara koo hunda weeraranii akkan itti gabba'u dhabe akkan itti nyaata illee gabbayee bitadhu dhabe guyyaa lamaaf walakkaadha barri ofitti qollohee jiraadheera dhugaa gooftaa isa jiraataati obboleettiin koo hawwii jireenyaa beekti kana isiidhaan hinaasaa nama hunda dhiphisuun barbaadu waan ta'eef isiittan himan ture nyaanni hin jiru bishaan hin jiru guyyaa lamaaf walakkaa kana keessa garuu waa tokkotu jira maaltu jira kaleessa obsan qabuun ture hin danda'u guyyaa koo suusii adda addaatiin hirriba koo suusii adda addaatiin nama godhatee bulu cinqiin danda'u cinqiin baqaddan ture yeroon yesuusitti amanee qormaata kana hunda argu garuu nan cinqamaa cinqii baay'ee natti tolu cinqii namatti tolu wayii rakkina abdii qabu rakkattanii beektu har'a galgalan beelofta ganama immoo birrii 1,000 sii kennama har'a qofa gabu bultee yoo nama tokkoon jedhame itti dhaga'ama beellarra cinqii akkanaati cinqichi nan cinqamaa nan raafamaa adeemsi yesuusii hojii wanti inni natti tolu bakka wanti inni namatti tolu waan baay'eetu jira nama fooniiti an waan baay'eetu natti dhaga'ama tenshiniinis jira garuu sana hunda keessa dhaabadhee abdiin qaba akkan abdii qabu waan an beekuufi cinqii natti tolu wayin cinqamu cinqamaa gammadu haala kanaan utuun deemu dhufeetan magaalatti eegan galee adeemsicha eegan murteeffadhee deemuun qaba jedhee haalli baay'ee natti dhiphatee natti cime amma karaan hin cufame parsantii 100 keessaa parsantiin 99 mana hidhaatti namaa jira parsantii tokko qofa galaa jira 100 keessaa wale iyyaaltaanaan jedhama waaji akkana jedhani aawwi akkana jedhani
Barsiisaa sakaraan akkana jedhee tuman jaraan mari'adha. Utuun cinqamu utuun karan goru wallaalu akkan ta'u utuu wallaalu yaalu akkan qabu murteesse karichi baay'ee ulfaataadha. Baay'ee cimaadha. Baararra